yoo wangeelli biyyee nyaadhu takka qalama kana nyaadhu sin jedhin nyaatta ammaan ajaja wayitiin sirra dubbisa aboo funyaan hin qabatin nutti haasaa funyaan banadhu Ishi jedhaasin maal uumama rabbiiti maaliif funyaan hin qabanne? okay yoo akkas taate uumaa ta'e taanaan ayyee dhiifama okay waan jedhee hawwi Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatti erge isa jettanii Yesuusi abbaarraati ergame. Laa akkasiin Sababii isaa wajjin isinitti ni magaru aggeeffadha. Wala sababii hojii sin gaafanne sittiin dhufanuu gaafii makiyya malee kabiraa if hin rakkin yoo gartee umriin tee meeqa jedhan guyyaan daladhe bara kanaa bara mallas hin jedhan Iski ishitti fufaame. Si gaafadhe okay tokko Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge abbaatu ergee yeroo Yesuus biyya lafaatitti abbaan ergu sana abbaan eessa ture? Abbaan isuma keessa ture, Yesuusuma keessa ture. Inni foon uffatee haa dhufuyyuu malee sababa cubbuu keenyaa furmaata ta'uuf gara biyya lafaatti haa ergamuyyuu malee inni waaqadha. Ofii isaayyuu waaqadha. Ansan siin jenne bar maaf dila kana cufaset akkaan jedhe gaafa Waaqayyo dubbatee gaafa Yohaannis 3:16 irratti kun ilma koo isa jaalatamaa jedhee Waaqayyo akkas tokkicha ilma isaa jedhee ergu sana gaafa Yesuus miilaan saba Israa'el keessa biyya lafaa irra deemu sana naagal Yesuus foon uffatee biyya lafaa irra ture hafuurri isa keessa maaliif nama mormituu otoo dhaggeeffatiin sinni ati gaafa makiyyaa osoo hin dhaggeeffatiin jarjaran waraabessaa gaafa qabja akkini jedhe gaafa Yesuus biyya lafaa irra miilaan deemuu ture Waaqayyo abbaan eessa ture? Yesuusuma keessa ture abbaanis hin jedhu fidi ragaa naaf fidi Waaqayyo Yesuus keessa ture sababiin isaa namummaa Yesuus keessa waaqummaa Yesuusis hin jiraa jedha macaafarraa. Wangeela keetiin si kanna qoy wangeela kee inni kijibde Waaqayyoon abbaan waaqarra jiraatamoo lafarra jiraata. Tokkicha dubbadhu wal gargaaree si deebisu. Abboo wal gargaar hawwi isaaf kannita. Rakkoon qabu haa fudhatanii haadhi maarre nu siluma wangeela labna waan ta'eef rakkoon qabu haa dubbatu. Cufadhu ati rabbi si haafiyyo cufadhu isaa dabarsamee geetaachoo kana geetaachoo asaffaa. Nagaan siniif haa ta'uu nagaan si haa ta'u fayyaa qabda ati foonii fi hafuuratti. Hundatti nagaadha gooftaaf haa galatu sinillee akka nagaa ati peente moo kiristaana keessaa peente moo ortodoksii? Beenteedha. Peente goobazii jajjabduudha moo peente maqaa normaal no. Jajjabduu dhugaa. Ta wangeela beektu wangeela ni fudhatta ni dhugoomsita? Kan wangeelli jedhutti nana manaatillee. Okay yoo wangeelli biyyee nyaadhu takka qalama kana nyaadhu sin jedhin nyaatta ammaan ajaja wayitiin sirra dubbisa. Na nyaadha. Eeshi wangeelli waan jedhu hin jettaana jalaa? Anillee jechuudha gaaffii keessii deebisa waa tokko siin jedhu baay'ee natti totta yaada namaa nu batta garuu yaada koo nu batta jedhee yaada anis akkasuma yaada keenya nu badda ragaa nati ittiin deemtu ragaa nati ittiin amansiiftu kanati keessaa fuutee itti amantu quraanadha miti? Laa quraanaa miti wangeela. Qoy akka keetti quraana faallaan dhufiin obboleessa keessa jaaladha. Laa waan nama dubbisu jiru wangeela quraana dubbisutu jiru quraana kiyya hona achi taa'u jira. Okay shirakkoon qabu anis immoo kan inni itti amanu wangeela waa wangeelli jedhurraa hin taru mee gaaffii ati amma gaafatte gooftaa Yesuus Kiristoosiin eenyutu ergee biyya lafaatti jette miti? Dura takka wangeela dhugoomsitu boqonnaa takka qofaaniin caafa tokko qofaaniin si qoruuf deema. Akkuma Yesuus Kiristoos seexaanaan qoratame si qoruuf hin deema. Carraa tokkitti naa kennu. Deebii qofa barbaada. Baatiriin irratti waan barbaade jettee gaafatte. Maal meesi gaafadhu iyyee waan sabboontu gaafadhu kuno sini dhufan. Ani wangeela irraa sabboontuudha qoy. Sabboontu gaafii qaba. Si gaafatti deebisiif siidhaaf. Kiristaana isin gaafii kiyyarraa ajandaa biraatti ce'aa jirtu sin ani gaafii kiyyaaf deebii barbaada. Dadhabne kan hin deebisan akkam gonare. Ayyee gaafadhu. Qoy na deebisan. Dhaggeeffadhu ayyee gaafii si dhaggeeffadhu nagaa wal gaafadhaati gaafadhu achi booda geechoo kana. Geechoo.
Uf, itti bilbilanii godhate. Meessa deeme yaa jarii. Amdi. Maal gaafatte ture sister gaafadhu. Tole hawwi gaafin ani gaafadhee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhee jedha. Eeshi. Asirratti jechi barraa'e kuni yookiin immoo jechi wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irra jiru kuni jecha bartootaa miti, jecha abbootaa miti, jecha isa Yesuus Kiristoos dubbateedha. Aywa. Asirratti anattis amanaa Waaqayyottis amanaa iddoon itti jedhu kuni anatti amanaa Waaqayyottis amanaa ni jedhu kuni Yesuus Kiristoos Waaqa. Isaan alatti waan kan biraa hin jiru jedhameeti kan itti amanamu jechuudha akka amantaa kiristaanaatti. Anamma amantaa kamiyyuu hin deeggaru jedheera. Akka nama amantaa kam keessa hin jirreetti gaafii kana gaafachaa jira. Sababiin isaa gaafii waan natti ta'eef jechuudha. Eeshi, okay. Kanaaf anattis amanaa Waaqayyotti amanaa jechi jedhu kuni qaama lama ibsa. Waaqatti amanaa anattis amanaa jechi jedhu kun qaama lama ibsa. Edda Yesuus Kiristoos Waaqa jedhamee itti amanamee jechi inni Waaqatti amanaa anattis amanaa jedhu kuni akkamittiin caafamuu danda'a yookiis immoo maal ibsaa? Yesuus Kiristoosiin alatti Waaqa kan biraatu jira moo maal ibsa jechuu barbaadeen gaafiin koosa kanadha. Akkasuma gaafa gaafii kana naa deebistee gaafii kan biraallee qabaa jechuudha. Akkasumallee gaafii kiyya kanaaf deebii yeroon argadhetti warra musliimaallee gaafii gaafadha. Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uu isaa hubadheen booddatte jechuudha. Eeshi, Waaqayyo isaa eebbisu. Sababa Yesuusii anattis amanaa abbaattis amanaa jedhee sababni Yesuus dubbatee fi Yesuus gaafa biyya lafaa kanarratti foon uffatee karaa Maariyaam dhalate sana yeroo sanatti maal jedhuuni namni kuni haadha isaa Maariyaam abbaa isaa Yoosef irraatii dhalatee isa muka sooftuu sana miti jedhanii amanuu hin dandeenye ture jechuudha warri Yerusaalem yeroo gooftaa Yesuus dhalatee biyya lafaa kanarra turetti jechuudha. Yesuus garuu kan inni foon uffatee biyya lafaa kanarratti dhufee fi sababa cubbuu keenyaaf sababa Addaamii fi Hawwaan cubbuu hojjetanii jannata keessaa ari'amaniif nama Waaqa walitti araarsuuf Waaqayyo ta'ii isaatiin Maariyaam keessatti uumamee hafuura qulqulluutiin uumamee dhalate malee nama akka keenyan wal qunnamtii saalaatiin dhalate miti. Isa kana immoo amanuu hin dandeenye. Hawwiiko Yesuus Kiristoos qoyka achuma naa dhaabatta maaliif xumuraa deemna waan ta'eef Yesuus Kiristoos akka nama foon irraan dhalanne nan beeka. Eebbifame. Inni kun anaaf ifaadha garuu Yesuus Kiristoos Waaqa moo isaan alatti Waaqa kan biraatu jira moo jechi Waaqatti amanaa anattis amanaa jechi jedhu kun maal ibsa? Yesuus Waaqa moo Waaqa miti jetta atiis hin jedhe gaafiin gosa kana. Okay, kanaafuu anis immoo si ibsuufidha hammanaa galee Habibti. Innaa Yesuus sababa inni akkas jedhee fi sababa jarri sun amanuu hin dandeenyeef sababa sabni suni akka namaatti Yesuusin waan fudhataniif isa abbaa jedhu sana duwwaa fudhatu malee Yesuusin fudhachuu hin dandeenye. Yesuus keessa immoo waaqummaanis akka jiru hin dubbata. Yoo macaafa qulqulluu dubbistee ta'eetillee jechuudha itti fufteem. Siigalee kanaafi Yesuus abbaattis amanaa anattis amanaa an ergamee dhufe abbaa biraati sababa cubbuu biyya lafaaf. Kanaaf anattis amanaa abbaattis amanaa sabni sun waan fudhachuu dideef amansiisuuf saba sanatti akka kanaatti dubbate malee Yesuus keessa waaqummaanis ni jira foon uffachummaa isaa keessa waaqummaanis akka jiru sababiin isaa manatti ol galuuf ati jalqaba qulfii bantee barrii banta mitiire erga barrii bantee booda gara manaatti ol galta mitiire Yesuusis akka kanaati Habibti kana siin jechuu goote yoo si galate. Biyyee kiyyaa Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf soogiddi qimamii itti fakkeeffamu qimamii soogiddatti fakkeeffamu. Soogiddi gahee mataasaa qaba qimamiin gahee mataasaa qaba kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos waa itti fakkeeffamu otoo hin taane waaqa adda ta'e waaqa of danda'e ta'uu qaba. Waaqummaa isaa sana of danda'ummaa isaa sana sirnaan naa ibsuu qabda si galee. Okay, of danda'ummaa isaa.
uf danda'ummaa sana immoo abbaattis amanaa nattis amanaa kan jedhe foon waan inni uffatee dhufeef akkumaatti soogiddaaf ashaboo adda baafte akka qimamii fi soogidda adda baafte sana obboleessa calluma jedhe suuburiyaatti maal taate ani siifaan odeessaan jedhu. Gaaffii namni si gaafate foon jechaan waliin ramadaanaa ati afaan keessan qabadhaan siifaan odeessaan jiru ani amma mucayyoo afaan odeessaa jira waan ta'eef ati afaan kee qabadha. Inshallah harka seentaa'oo feeti. Ara Yesus gooftaan si harkan seenu. Inna kanaadha obboleetti sababa kanaatti Yesus akkas jedhee dubbate malee waaqummaa Yesus shakkisiisaa ta'etu miti. Ati Yesus maalidha ittaree hawii kiyya. Waaqadha inni. Ishi waaqadha jedhe waaqatti amanaa jechi jedhu sun immoo maal ibsaree waaqatti amanaa anatti amanaa jechi jedhu sun qaama lama ibsa. Eddanni waaqa ta'e waaqa kan biraatti amanuun maaliif barbaachisere? Ana miti si miti kan dubbate. Ana miti si miti kan dubbate jecha sana kan caafe ana yookiin si miti. Jechi sun jecha Yesus Kiristoos caafe yookiin dubbate waan ta'eefi